Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutotaa kan hundi keessanii kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu jechaa jirtu nagaa kootan jira galata waaqayyo akkasumas viidiyoo biraatiin walitti deebinee dhufnee jirra. Viidiyoon samuun isiniin hojjedhe irratti mudannoo obboleettii kootii irratti jechuudha. Mudannoo san irratti obboleettiin koo ji'a jaambooda Itoophiyaa deebitee galtee turte jechuudha. Ji'a jaambooda Itoophiyaa deebitee galtee dhugaa mana harmee ishii osoo hin gahin deebite jechuudha. Maaliif gaafa mana harmee ishii deemte obboleettii ishii argite jechuudha. Obboleettii ishii jecha badaa jechuun baay'ee tokko itti ulfaate jechuudha. Maaliif obboleessa ka gaafa garaa maal baate jedhu malee afaan maal baasin jedhan jechuudha. Gaafa jecha yarraba keenyan dubbanne namni nutti muufata. Garuu ishiin jecha inni jedheessan dhiisteet obboleessa koo hin qayyamsiisu obboleessa koo jecha badaa hin jedhuun jettee maal gochaa turte biyya galteet mana haadha ishii osoo hin deemin ofirra deebitee dhufte jechuudha. Laal obboleessa koo wajjiniin gaafa nullolee obboleessa koo nan dhaba abbaa koo nan dhaba abbaa koo da'oo koo nan dhaba jettee Itoophiyaa galtee osoo obboleessa ishiitiin jecha takka osoo hin jedhiniin gana jaarsummaa wantoota akkasii goote too birrii assaabii siifan kennan boodatti jechuudha. Gana ishii dhokkaame qabiyya ambaa keessatti xaartee mana san ijaarratteet gana amma maal godha birrii assaabitu kennaaf jechuudha. Laal macaarrashaalee kun hundumtuuyyuu osoo ishii waaqayyo tokkicha bichaa abdii godhachuu baatte osoo uumaa ishii abdii godhachuu baatte kana muluun argattu jechuudha. Sababa uumaa ishii abdii godhatteen akkasittuuyyuu jaarsummaan suni qabameef jechuudha. Garuu obboleettiin koo kun biyya galtee mana harmee kootii isseenne jette. Maaliif yoo mana harmee ishii jiraatte obboleettii ishii hin dhufa kaachitti jechuudha. Mana harmee ishiitti qaabuu isaa argisan immoo hin aartika hin aaru mataa of hin dhukkubsu jedhee tananan jette osoo wannoo hin jedhin mana haadha kootii osoo hin seeniin deebihee dhufee akkasittuu birrii sanammaa naaf wannoo jedhanii jiru jaarsummaadhaan nuuf qabanii jiru. Gabaayee ulfaataa miti utubaa sibiilaa obboleechi diina kan jedhasan dhugaadha. Oromoon keenya waa malee mammaaku dhugaa maaliif Oromoon keenya gizee tokko waa malee mammaaku jechuudha. Utubaa sibiilaa obboleechi diina yeroo jedhan dhugaadha dhugaa waaqaa jechuudha. Gizee baay'ee namni waa malee hin mammaaku jechuudha. Dhugaa rabbii jechuudha. Gizee tokko abbootiin keenya mammaaksa isaan mammaaka baay'ee tokko ajaa'iba jechuudha. Silazaa obboleettiin keenya kun obboleettii ishiin amantee da'oo koo taasifattee da'oo ishii taasifattee too ishiin wannoo jette haala kanaan ishii gane jechuudha. Silazaa mee osoo isin ta'e osoo obboleessi keessan akkana sin godhe asii Itoophiyaa galtanii ija keessan afoo keessanitti obboleessa keessan gaafa argitan hagam isinitti dhaga'amuudhaan maaliif namatti dhaga'ama ka ishiidhaaf bar obboleewwan ishii ijoollee ishii hiriyoota ishii biyya ishii gattee biyya ambaa keessatti akkanatti haala kanaan tasaqaayya'aa turte hojjechaa turte jechuudha. Har'a garuu immoo gaafa ishiin ittan arrafaa ittan iraftii godhadha jettee gaafa ishiin galtu yoo obboleessi keessi ganu hagamatti ulfaate jechuudha. Kanatu jira silazaa kanarra of eeggadhaayi kan nama eegu eeyyan waaqayyo tokkicha waaqa uumaa keenya tokkicha bichaatu nu eega. Garuu waaqayyo biratti nullee dammoo of eeguu qabaanna nullee waaqayyo keenya biratti of eeguu qabaanna. Maaliif waaqayyo isinis of eegaa anis dammoo isinan eeganuun jedha malee
isin rafaa ani qofti sinan eeganuun hin jedhu jechuudha. Silazaa hundumti keenyayyuu of eeguu qabna. Kan nu eegu waaqayyo tokkicha bichaadha. Waaqayyo uumaan keenya hunduma keenyayyuu nu haa eegu sinin jechuu jaaladha. Taarikiin obboleettii kooti kana fakkaata. Wantoota akkanaa dabarsite har'allee garuu immoo utubaa taatee mana ishiitiif jireenya ishiitiif utubaa taatetu jiraachaa jirti jechuudha. Nu osoo ta'e dhugaa Rabbii jechuudha qaata lubbuu keenya dabarsine jechuudha. Qaata lubbuu keenya dabarsine osoo ta'e jechuudha. Dhugaa daqiiqa 5 obsa hin qabnu jechuudha. Lubbuu keenya dabarsine. Garuu immoo obboleettiin keenya kun waan sanbamuu keessa dabartee rakkina karambamuu keessa dabartee iddoo kana geesse har'a jireenya ishii akka nama kamiitittuyyuu haarawa jammartee jiraachaa jirti. Nus immoo gaafa rakkinni tokko nurra gahee boo'uu aaruu lubbuu keenya dabarsuu osoo hin ta'in akkamittan kana keessaa ba'a jennee waaqa keenya uumaa keenya gaafa galateeffanne waan keenya uumaan keenya gateen hin gatu. Isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas kana siniin jedha hundumti keenyayyuu uumaa keenya waaqayyo keenya galateeffachuu qabna. Siniin jechuu jaaladha. Viidiyoo kana laayikii, sheerii, koomentii godha. Maaliif obboleewwan keessan biraan ga'a jechuudha. Obboleewwan keessan biraan ga'a. Gaafa obboleewwan keessan biraan geessan obboleewwan keessanii barumsa ta'an warri biyya hambaa keessa turre hin beekna waan hundaa. Garuu obboleewwan keenya haarawaa dhufan homaa hin beekan. Gana daa'imman gana kichuudha jechuudha. Obboleewwan keenya haarawaa Itoophiyaa keessaa dhufaniif obboleetti isaanii abdii godhatanii dhufan, obboleetti isaanii abdii godhatanii dhufan, abbaa manaa isaanii abdii godhatanii dhufan yookaan maatii isaanii qofa bicha abdii godhatanii dhufan ni jiru jechuudha. Silazaa isaan biraan ga'a laayikii, sheerii, koomentii godhaatoo jechuudha. Siniin jechuu jaaladha. Viidiyoo kanarratti jechoota ani haasa'e keessatti dogongora waan haasa'ee jiraadha. Wanta tokko waan badaa waan sin jeeqoo yoo haasa'ee jiraadha dhiifama naa godhaa. Garuu viidiyoo kana laayikii, sheerii, koomentii gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessan biraan gahaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabajaa. Nagaarra naa oola, nagaarra naa tura, nagaarra naaf jiraadha. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u siniin jedha. Nagaadha naa tura. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti garuu baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabajaa. Nagaadha naa tura. Mudannoon obboleettii kooti asumarratti dhumataa siniin jedha.